keessaaf biyya alaa teessanii kan nu hordofaatti jirtan bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka balleessaa keenyaa akka yakka keenyaa otoo hin taane jaalala isa dhugaa kan nu agarsiisee Waaqayyo Gooftaan keenya saatii kanaaf yeroo kanaan inni nu ga'e maqaan isaa haa galateeffamu. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 8 gubbaa irratti hamma du'aatti in adabamee jecha jedhutu barraa'ee jira. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo sagalee kana kan dhagaatti jirtan hanga du'aatti inni adabame kun eenyudha? Fayyina dhala namaatiif jecha Addaamiif ijoolleen Addaam jireenya bara baraa akka argataniif jecha jaalalli isaa adda ta'eetiin kan nu gargaare, kan nu fayyisee, jiraachisaa keenya kan ta'e jalqaba haadha malee samiif lafti kun utuu hin uumamin abbaa irraa kan dhalate, yeroo lammaffaa samiif lafti kun addunyaan kun erga uumamanii booddee abbaa malee qulqulleettii qulqullootaa obboleettii ergamootaa kan taate garraamummaa Abeelitti kan fakkeeffamtu saragallaa Abinaadaab masanqoo Daawitii dunkaana Abrahaamitti kan fakkeeffamtu haadha isaa dubroo Maariyaam irraatii dhalate. Egaa hanga du'aatti kan adabame ilmi durbee Maariyaam ilmi Waaqayyo Kiristoos Iyesuus Addaamiif ijoollee Addaam sanyii Addaam hundumaa fayyisuudhaaf jecha gara jireenya bara baraatti isaaniin galchuudhaaf boqonnaa bara baraa kennuudhaaf gara addunyaa kanaa dhufuun isaa du'a Addaam du'a isaa du'uudhaafidha. Dhiphina Addaam ofiisaa dhiphachuuf gidiraa Addaam gidirfamu inni ofiisaatii gidirfamuudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufe. Gara addunyaa kanaattis yommuu dhufu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaa irratti akkuma barraa'ee jiru Waaqayyoo akkasittiin tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti biyya lafaa kana jaallatee jedha. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa kana jaallatee. Jaalalli Waaqayyoodhaa tokkicha ilma isaa hanga kennutti aarsaa godhee ilma isaa addunyaa kanaaf hanga kennuttidha jaalalli Waaqayyoo. Kanaaf Waaqayyo garuma addunyaa kanaatti dhufuun isaa tokko du'a Addaam sana ofii isaa du'uudhaafidha. Du'i garuu isa irratti aangoo waan hin qabneedhaaf du'a Addaam irratti mo'ee jiru sana ofii isaa du'e du'a isaatiin du'a Addaamiif ijoollee Addaam irra jiru sana barbadeessuudhaaf mo'uudhaaf warri isatti amanan yoo du'an iyyuu jireenya akka isaan qabaataniidhaaf akkuma Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos ofii isaatii du'ee du'a mo'atee warri isatti amananis immoo jireenya bara baraa akka isaan qabaataniidhaaf warri isatti amanan yoo du'an iyyuu du'a booda jireenya akka isaan qabaatan gaafa ibsudha. Egaa Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gidiraa dhiphinaa biyya lafaa kana irratti warroonni Yihuudotaa isarratti taasisan hedduu isaa jira. Duraan faarfataan qulqulluun abbaan keenya Daawit faaruu isaa 21 yookaan 22 gubbaa irratti waa'ee gidirfamuu isaatii dubbatee jira. 21 yookiin 22 afaan Amaariffaatiin warri dubbistan faaruu Daawit 21:16 afaan Oromiffaa irraati kan dubbistan immoo faaruu Daawit 22 lakkoofsa 16 irraati kaaseetu warri akka seera adeemsaa akka saree adeemsaan ana hin naanna'an jedheetu dubbata. Kanaaf maal jedha? Lafeen hundinuu lakkaa'amuu hin danda'a jedha. Daawittu jecha kana dubbate. Daawit raajiidhaanidha jecha kana kanneen dubbate jecha. Waa'ee gidirfamuu Kiristoosidha, waa'ee dhiphina isarra ga'uu gaafa dubbatudha.
Daawitiin namni garafee foonni isaa ciccitee lafeen isaa hanga lakkaawwamutti hin geenye. Garuu waa'ee eenyu dubbate? Waa'ee Kiristoosiin gaafa dubbatudha. Lafeen koo hundinuu lakkaa'amuu ni danda'u. Jarri immoo ana ilaalanii akkasitti na arguutti ni gammadanii. Isaan uffata koo in hirmaatan, wayyaa koottis muka in buufatanii. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannisuudhaaf fannoo jiidhaa baachisanii gaara Qaraaniyoo yookaan Golgootaa bakka jedhamu bakka lafee mataatti gaafa isa geessan daandii irratti shimalaaf alangaadhaan isa garafaa takka bitaaf mirgatti isa kukuffisaa fannoo baachisanii duraaf duubatti isa kuffisaa dhiphina hagana hin jedhamne isarraan gahaa dhiiga isaa dhangalaasaa foon isaa kabajamaa kukkutaa alangaadhaan gara bakka Golgootaa jedhamutti gaafa isa geessan daara isaa irraa baasan. Ijoollee Addaamitti ulfina simboo isaa kan uffisu Kiristoos gara Golgootaatti gaafa isa geessan daara irraa baasan, qullaa isa dhaaban. Daara irraa baasan sana immoo hixaa buufataniidha. Anaaf baa kan jedhu hixaa buufatan. Kanaaf Daawit jecha kana gaafa dubbatu duraan dursee otoo Kiristoos gidiraan kun irra hin ga'in, dhiphinni kun otoo irra hin ga'in hafuura qulqulluudhaan hubatee raajii dubbatee ture jecha. Waa'ee Kiristoosiin raajiidhaan waan kana kan inni dubbate. Kanaaf egaa warroonni Yihuudotaa uffata isaa akka isaan hixaa buufatan Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 35 akkasuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 23 hanga 24tti argachuu kan nuti dandeenyu jechuudha. Egaa raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 3 irraatii kaasnee gaafa ilaallu waa'ee Kiristoosiin lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo ilaalle waa'ee isaa bal'inaan waa'ee Kiristoosiidhaa dubbatee jira jechuudha. Akkas jedha. Simboodhaaf surraa waan hin qabneedhaaf nuyi isa ilaaluu hin jaallanne. Miidhagummaan waan hin qabneefis nu mararree jedhan warri Israa'elootaa gaafa isa gidirsan, gaafa isa dhiphisan, alangaadhaan gaafa isa reeban, dhiigni isaa dhangala'ee fuulli isaa simboo kan qabu. Yerusaalem keessa deddeebi'ee gaafa barsiisaa ture. Namoonni 5,000 ol ta'an isa faana gaafa bu'aa turan, kaan garaa isaaniitiif gaafa isa faana bu'an, baay'een isaanii garuu simboo qabeessa waan ta'eedhaaf bareedina isaa ilaaluudhaatiif isa faana kan bu'an hedduu isaanii jiru. Garuu amma Kiristoos sababa keenyaaf jecha gonfoo qoraattii mataa isaarra ka'anii dhiigni fuula isaa uffisee gaafa jedhu simboon isaa dhiigni isarra dhangala'u, dhiigni isarra lola'u simboo isaa waan uwwisee jiruudhaaf dubartoonni Yerusaalem keessa jiran ilaalanii gadduuf hin dandeenye. Simboo waan hin qabneedhaaf isaa gadduu hin dandeenyedha. Miidhagina waan hin qabneedhaaf nu mararree jedhanii kan dubbatan. Namoonni isa tuffatanii isa irraas ni goran. Inni nama dhiphinnii fi mudamni itti baay'ate ture. Dhiphinni mudamni kan itti baay'ate ture. Dabaree dabareedhaan wal jijjiiranii alangaaf shimalaan waan isa reebaniidhaaf. Foon Addaam dadhabaa kan ta'e waan uffatee jiruudhaaf dadhabbiin foonii isatti dhaga'amee ture. Fannoo muka jiidhaa baatee bitaadhaaf mirgatti duraaf duubatti yeroo kufaa gaara Qaraaniyootti gaafa asii ol ba'u foon Addaam uffachuu isaatiif ni dadhabe. Kanaaf inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbanii hin ta'edha. Nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbaniis ni ta'e. Nuyis immoo homaatti iyyuu isa hin lakkoofne jedhan. Macaafa raajii Isaayyaas 53 lakkoofsa 3 gubbaa irratti nuyi isa ilaaluudhaatiif homaatti iyyuu isa hin lakkoofne. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra in kaa'ee
mudama keenyaafis inni hin baate, nuyi garuu akka wanta Waaqayyo dha'icha isatti fideedha, akka wanta inni isa rukuteetti gadi isa deebiseettis ni lakkoofneedha. Inni garuu balleessaa keenyaaf inni waraaname jedha. Sababa balleessaa keenyaatiif inni garuu ni waraaname. Dhuguma waraanamuun isaa balleessaaf yakka qabaatee otoo hin taane silaa nuti kan waraanamuudha malee sababa yakka keenyaatiif inni ofii isaatii waraaname. Sababii yakka keenyaatiifis immoo reebamee hin caccabsame jedha raajichi Isaayyaas. Sababa balleessaa keenyaatiif reebamee ni caccabsame. Nuyi nagaa akka argannuudhaaf inni ni adabameedha. Madaa'uu isaatiin fayyinni nuuf argame. Dhuguma otoo inni hin madoofne ta'eetii fayyinni nuuf hin argamu ture. Kanaaf Waaqayyo Addaamiidhaaf jalqaba waadaa gaafa isaaf galu sin fayyisa gaafa ittiin jedhu fayyisaan isa qofaa ta'uu isaa akka beekuuf. Uumama hundumaa fayyisuu kan danda'u Waaqayyoon qofaadha. Balleessaaf yakka isaarraatii kan isa deebisuu danda'u, kan qulqulleessuu danda'u Waaqayyoon qofa waan ta'eedhaaf dhufeetan si fayyisaa jedhee guyyaa itti isa fayyisus guyyaa mureefii kaa'e. Kanaaf guyyaa itti fayyan kana ijoolleen Addaam abdiidhaan eeggachaa turan. Warri daandii gaariirra jiran, daandii dhugaarra warri jiran, warri akka seera isaatti deddeebi'an fayyisuu Waaqayyoodhaa abdiidhaan ni eeggatu turan. Sababa Addaamiif Heewaan balleessaa isaaniitiif jecha warri waan gaarii hojjetan, warri daandii isaarra deddeebi'an waadaa inni seexanaaf galeef jecha utuu waan gaarii hojjetanii jiranii gara si'oolitti deemu turan. Waadaan Addaamiif seexana gidduu waan jiruudhaaf. Kanaaf Waaqayyo waadaa sana diiguudhaaf gara addunyaa kanaatti dhufe. Waadaa si'ooliin keessa seexanni kaa'e sana gabrummaadhaan akka inni jiraatuudhaaf, seexanaaf bitamee akka jiraatuudhaaf, ijoolleen Addaamiidhaa gaariis hojjetan, hamaa hojjetan gara si'oolitti akka isaan deemaniidhaaf waadaan si'ool keessa waanta jiruudhaaf Kiristoos du'uudhaan du'a keenya barbadeessee si'ool keessa warra jiran ijoollee Addaamiidhaa si'oolii gara gannataatti kan inni itti deebise jechaadha. Kanaaf warri si'ooliin keessa jiran ba'uu kan danda'an, fayyina argachuu kan danda'an, du'i isaanii jireenyatti jijjiiramuu kan danda'u du'a Kiristoosiitiin qofa waanta ta'eedhaaf Kiristoos gara addunyaa kanaatti dhufee du'uun isaa. Kanaaf egaa warri Yihuudootaa isa dhiphisanii isa reeban, reebichi isarra ga'e sababa keenyaatiif, sababa yakka keenyaatiif inni gidirfame akkuma jedhe raajichi Isaayyaas jechaadha. Kanaaf isa cunqursuu isaanii, isa dhiphisuu isaanii, inni garuu wanta tokkoyyuu hin dubbanne akka hoolaa qalamuudhaaf jedhu callisee isaanii wajjin deema turedha. Akka hoolaa qalamuudhaaf jedhu. Kun hundumtuu kan ta'e sababa balleessaa keenyaaf, sababa yakka keenyaatiifidha. Egaa raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 8 gubbaa irratti hamma du'aatti in adabame kan jedhe. Jaalalli Waaqayyoodhaa akkuma jalqaba irratti ilaalle Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaa irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti biyya lafaa kana jaallatee jedha. Jaalalli Waaqayyoodhaa hanga lubbuu isaa dabarsinuu kennitidha. Dhiiga isaa dhangalaasuu irra darbee foon isaa kabajamaa cicciramuutti irra darbee lubbuu isaa hanganuuf kennutti Waaqayyo ni jaallatee jira jechaadha. Kanaaf nutis jaalala Waaqayyoo nuuf oole kanaatiin isa jaallachuun nurra jiraata. Walii keenyaafis wal jaallanne Waaqayyo isa hanga du'aatti nu jaallate kana isaaf amanamuudhaan isaa wajjiniin jiraachuu nu barbaachisa. Kanaaf nuti hundumti keenyayyuu sagalee kana dhagaatti kan jirtan kan mataa keenyaa miti. Nuti kan eenyuti dhiiga isaatiin bitamne. Gatii dhiigaatu nurra jira jecha. Kan nutti kaffalamee jiru gatii dhiigaati. Qabeenyaa isaatii waanta taaneedhaaf, dhiiga isaatii waan nu bitateedhaaf, gabrummaa jalaa, diina jalaa, seexana jalaa kan nu baase dhiiga isaa dhangalaasee lubbuu isaa kenniti. Kanaaf nuti kan mataa keenyaatu hin taane kan Waaqayyooti. Qabeenyaa isaati waanta taaneedhaaf isaa wajjiniin akka jiraannu hanga du'aatti isa nuuf jecha adabame Waaqayyoon waaqessine isaa wajjiniin akka jiraannu tolaatiif eeyyama Waaqayyo keenyaa
nuuf haa ta'u. Gooftaan keenya fayyisaan keenya ilmi Waaqayyo ilmi durbee Maariyaam hanga du'aatti inni nuuf adabame galanni ulfinni ol teessoo isaa Aariyaam irratti isaa qaqqabuu kabaranneen firii gaarii akka ittiin argamsiisnu tolaaf eeyyama Waaqayyo keenyaa nuuf haa ta'u. Bakkuma jirtanitti nageenya Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Nagaadhaan tura.